abbaan kakuu jechuudha obboloota isaa jaarsummaa ergatee jira jechuudha Fayyootti. Ergi jaarsummaa ergate jechuudha jaarsummaa sirrii miti. Kaleessas osoo isin hin waaminiin jedheen. Dhiisi mana keetti hin fidiniin jedheen. Maaliif jennaani ammas olitti haasa'anii jechuudha Fayyootti. Amilee ishee cabsuu yookaan immoo gadi ishee deebisuudhaafitu dhufan malee abbaa kakuutii fi jiraa walitti araarsuun dhufne jechuudha jarri kun. Maaliif jennaani waan isaan haasa'anii Fayyoon tokko tokkoon isinii himtii jechuudha. Jaarsummaan akkasii olaasa'uudha. Viidiyoo waraabnaa jennaan na didde Fayyoon anillee daqeen jiraa jechuudha. Viidiyoo waraabnaan dhiisii naan jette. Namatti hin daldallatu fakkaata. Viidiyoo waraabuu naan jette. Waan isaan haasa'anii amilee ishee cabsanii jechuudha. Waan dubbattu wallaalte, waan haasoftu wallaalte jechuudha. Namni otuu namatti araarsuu barbaadeeti inaaffaadhaanitu jaarsummaa ergate malee namni otuu nama araarsuu barbaade dubbii isa kaleessa dubbatame sadeen gadde dubbatame achi ashagee kaa'etu otuu oliin fuudhinitu dubbata jechuudha gaafa dubbatu namni malee badiin kan keetii tokko tokkoon isiitti himti Fayyoon afaaniin dubbadhatte waan ta'eef maal jedhu badiin kan keetii situ balleesse miidhaa jirtaa jiraanii miidhamuutti jira kan dhossitee gaa'ela waggaa ammaa kana teessee dhossitee wajjin jiraatte iyyuu caalaa amma immoo darbitee miidhuutti jirta osoo dhala qabdu osoo mucaa qabdu hin qabu jettee durba jetteetti herumtee amma immoo ergi muudii kana irratti qabattee ammas immoo muudii biraa keessa galtee jirtaa jedhanii ina rabsan isinitti mun danda'aa isaan jennee rabsan osseen sagalee waraaban danna didde Fayyoon otuu waraabeera ta'ee in argitu jechuudha. Jaarsummaanii nama walitti araarsu dhufe hin beektu isin. Wanta kanaan dura darbee ashageetu namni walitti nama araarsaa jechuudha. Namni bultiif deemuu jechuudha. Isaanii Fayyooni abshaala taatee diddee galchite jechuudha. Kabajaan utuu waa tokko hin dubbatinitu galchite mana seeti. Namni akkasittiin nama araarsa. Akkasittiin amilee ishee cabsee sakaleessa dheengadda dubbachaa nama araarsa namni. Araaraa kun isheeni wanta ammaa abbaa meetii wajjin dubbatti hin qabdi. Isa kana inni silkii isaa hidhatee jira. Isin hin beektan malee jechuudha. Fayyoon illee kan hin beekne jechuudha. Waani abbaa meetii wajjin Fayyoon haasoftu. Guyyaarraan nama isheen irratti haasoftu. Silkii isaa hidhatee jira. Dheengadda gaafa dhufee gaafa ayyaana guyyaa 3 mana bulee ba'e sana jechuudha. Namni araaraaf deemu, namni jaalalaaf deemu jechuudha. Guyyaa 3 fakkeessee fooniin goyoomsee jechuudha. Mucaa gammaddee manatti naa deebi'e jettee iseen garaa seetti yookaan immoo sammuu seetti yaadaa jirtutu inni mana irratti malee jechuudha. Kun abbaan meetii kan oolaa bitadhee birrii kenneef jechuudha. Mana irratti malee ijoollee koo foon nyaachisa. Ijoollee koo ayyaana malee hin baasu jedhee kaartaa pilaanii fudhachuu dhufe jechuudha. Osuma jireenya yaade ishee wajjin osuma isee wajjin jiraadha. Haadha manaa kootii bultiin lama jiru tokkuma hin diigu ilmaan laman irraa qabaa jedhee nama sammuusaa bal'isee yaadu ta'eeti. Maaliif halkan gad harkisee reeba? Isin waan biraatti fudhattanii kolfitu koomentii jalatti argeen ture viidiyoo isheerra deebi'ee ilaalee ergiin galee jechuudha. Waan biraatti fudhattanii isa seenna reebe maal jette dubbattee waan biraatti fudhattanii kolfaa turtanii koomentii jalatti yaada adda addaa barreessaa turtanii jechuudha. Garuu kanaa miti. Reebichi kanaa miti jechuudha. Caccabseetu waan iseen mana keessaa qabdu kan iseen abdattu fuudhee deemee jechuudha. Kana amma immoo jaarsummaa ergata. Muudii isaa argitanii jaarsummaa ergateetu itti araaramti kaa hidhamee ture yooti jiileeroo torbee lama hidhame. Kana miti namni gaafa waa namarraa nyaachuu barbaadu yookaan immoo si goomsuu barbaadu sobeessi jala shoqoshokaa sobeessi jala kufaa sobee maal jedhaa jechuudha. Abshaalummaa diiftii qoontaa dhimbisee bishaan hambisadhan.
isa kana gowwaa taate jechuudha Fayyoon. Garuu jara isaanii jechuudha obbolaa isaanii kaleessa dheengadda isheen barbaanne. Kaleessa dheengadda bakka isheen jirtu iyyuu hin beekan. Kaleessa dheengadda yeroo dubbiin kanaan dura dubbatamaa ture. Kun waggaa tokko guutuufi Fayyoof Jiraan wal loluun waggaa tokko guutuufi amma kana keessatti meereefu argammoo Jiraatu reefuutti matamoo maali jedhanii dhufanii gaafataniiru. Namni gaafate jira. Mee Fayyoon dubbattee jirti. Namni gaafatee walitti araarsinaa dhiisa maqaan hin balleessinaa wanti kun wanta jiruudha wanta miidiyaa irra ba'uuyyuu miti namni jedhe jira hin jiru. Argitanii amma ergii abbaan meetiitti sissiquuf ka'ee cimini isaa arganii jabina isaa arganiitu jechuudha. Jala fiiguutti ka'anii jechuudha jala kaachuutti ka'anii. Fayyoon ishee maduraati. Har'as boris isheen hin jijjiiramtu jechuudha. Mudiitti hin qabatinaa. Jaarsummaa yan goomsitanii jechuudha. Waan isin goomfamtuuf hin qabdu. Abbaa meetii dhiiftus fataa itti ijoollee sadan guddifatti. Dhugaa Rabbii. Ijoollee sadii sana itti guddifatti isheen fataa itti jiraatti. Saseen gadi of qabdee akka dubartoota durdurii akka bakka dubartoota durdurii tokko hin beektumne akkasitti jiraatti Fayyoon akka ijoollee si'anaatti nagartu hin deemtu nagarree. Mee ilaala ijoollee nama akkasiitii ijoollee sadii meeqa qabu akka isaan itti utaalaa deeman akka isaan itti of micciiraa deeman isheen immoo gadi of qabdee akkasiitti jiraachaa jirtu ilaala. Kana hunda bultii isheetiif jecha kabaja ijoollee isheetiif jecha jechuudha. Wanta isheen kanaan dura dogoggorte wanta isheen kanaan dura isheen dhossitee miti mucaan kun bakka itti dhokatu hin qabu bar jaalala waan ta'eef waan abbaa qabu jaallatteefitu waan bor wajjin jiraanna jetteefitu meetii dhossitee jechuudha. Maaf na dhiisa waan jedhamu. Duraanis haasaa turte isheen himtee turte himuu jibbee miti himuu dhiisee miti. Garuu jechuu jaarsummaan isaanii dhufanii abidda manatti qabsiisan abidda jechuudha garaa qonna gubate. Dhiisi nama ciccimoodhaa jette Fayyoon viidiyoon isaa waraabaa jennaan dhiisi nama ciccimoodhaa bor immoo kana maqaan balleessu nu ordofu waan ta'eef dhiisii jette. Silaa waan isaa isaanii amlee ishee cabsanii otoo argitanii isin iyyuu maraattu jechuudha. Dhugaan isin jedhan maraattu silaa. Gadoof qabduu dubartiiti Fayyoon namatti taphatanii miti nama muudiitti qabatanii miti. Mucaa katamaati wagga Finfinnee keessa waggaa meeqa teesse. Beeka bultii iseetiif jetteetu mataa gadi of qabdee jiraatti malee jechuudha. Oga baay'ee naarseen baga diddee galchite hin diddee hin barbaadu jetteen irratti barte mudii isaan irratti barte jechuudha. Kaleessaniin gaddaa hin barbaanne har'a nama cimtuu taatee fi jaartii taatee fi kanaaf harrabsaniitu haraarsu. Sanuu arrabsanii itti kakaasanii madaa garaa ishee itti kakaasaniitu itti araarsuu jechuudha. Kana barbaadan miti obbolaadha walii dhimmani. Ani sanas ta'e kanas ta'e akka Fayyoon gammaddee jiraattu barbaada malee akka isheen dallantu yookaan immoo aartu yoomiyyuu hin barbaadu jechuudha. Gammachuusee bicha barbaada. Dhugaan isin hin jedha gammachuusee bicha barbaada malee ani gadduusee hin barbaadu. Dhugaa biyya kana dhufee nama natti hin jijjiiramne nama malaan hin jijjiiramne nama maka sabboontuun kana naangooti sabboontuun kana naangooni jettee nama natti hin jijjiiramne ishee bichaan argee jechuudha. Dhugaa Rabbii nama sirrii nama qubna gara qabdu nama jabduu nama natti hin jijjiiramne yoon dubbisuu baadhes yoon biizii ta'ee ishee dubbisuu baadhe dhuftee na dubbiftee na barbaadde ishee bichaan argee. Inni kaan namarraa nyaate nama nyaata utuuti gargaartu utuuti maal jettu utuuti kana jettu. Sakalee sadeen gaddaa irraanfateetu nama dagataa jechuudha. Nama hin daganne qubna garaa ishee qofan argeen dhugaa Rabbii ishee qofa. Kanaaf garaa kun nyaatti bar. Kanaaf na guggubeetan dubbadda yeroo hundaa tun callisee dhiisee nama hin danda'a. Yeroo garaa na nyaatti. Gaafa akkasitti mudii irratti qabamu gaafa akkasitti namni gadi ishee qabu barbaadu itti taphachuu barbaada abbaan kakuu hin dhiisu yoomiyyuu taanaan. Dhugaa Rabbii mucayyoo jabduudha baay'ee nama barateedha nama sammuun see cimtuudha bar.